Pirezidaantiin Ugaandaa Yuweeri Museveniin ilma isaanii hangafaa ajajaa humna waraanaa biyyattii gochuun muudan. Pirezidaantiin ilma isaanii hangafaa ta'e Jeneraal Museveni Kaayinoruu Goobaan aangoo waraana olaanaa kennuun isaanii tilmaama akka bakka isaan bu'uuf qopheessaa jiru jedhamaa ture cimseera. Dubbii dubbatuun nama falmisiisaa kan ta'e Jeneraalli Kaayinoruu bara 2022 ajajaa humna waraanaa lafoo irraa erga kaafamaniin booda duulaawwan addaa irratti gorsaa olaanaa pirezidaantii ta'uun tajaajilaa turan. Muudamaa fi shaarama kaabineen bitooteessa 2024 gaggeeffameen ministeera 5 ari'aman irratti ilmi Museveni kun ajajaa humna waraanaa biyyattii ta'uun muudaman. Ajajaan humna waraanaa kan ture Jeneraal Wilson ammoo ministeera daldalaa ta'uun muudaman. Ilmi pirezidaantii Museveni amma ajajaa humna waraanaa ta'e kun barreeffama fuula tuutara isaa irratti baasuun yeroo baay'ee ijoo dubbii ta'eera. Yeroo tokko Keeniyaa weeraruuf dhaadataa ture kan hordofee Kaampaalaan ifatti Naayiroobii dhiifama gaafachuuf dirqamte. Kanaan boodaas Jeneraal Kaayinoruu aangoo ajajaa humna waraanaa lafoorraa kaafamanii ture. Jeneraaltichi kanaan duraas Itoophiyaa ilaalchisee keessumaa ammoo Tigraay waliin wal qabatee yaada kennaa turan. Wal waraansa kaaba Itoophiyaa ture irratti humnoota Tigraay deeggaruun ergaa tuutara irratti barreesseen. Ergaa tuutara irratti Jeneraal Muhaaz kana ilaalchisee mootummaan Ugaandaa yaadni inni kenne kan jeneraaltichaati malee ejjennoo humna waraanaa bakka hin bu'u jechuun dubbatan. Fulbana 2023 keessa fuula tuutara isaa irratti ergaa barreesseen Tigraay yeroo hunda onnee koo keessa jirti Tigraay bira akkan dhaabbadhuuf uumaa koo rabbii koo Iyesuus Kiristoos biraa ajajni natti dhufe jechuun mootummaa Itoophiyaa dheekkamsiise. Muudamaa fi shaaruun kamisa darbe pirezidaantii Museveni gaggeeffameen muudamaawwan biroon kan kennaman yeroo ta'u kanneen aangoorraa kaafamanis jiru. Gorsitoonni dhiyoo Jeneraala Kaayinoruu ta'an lamaas ministeera ta'uun muudaman. Qorqorroo mana kumaatamaan lakkaa'aman hatuun malaammaltummaan himannaan kan irratti baname ministeera naannoo Kormoojoo Meerii Goreet Kiwutuutu aangoorraa kaafamee jira. Bara 1986 irraa kaasanii aangoorra kan jiran Museveni ilma isaanii umriin isaa waggaa 49 ta'e aangoo isaanii nama dhaalu gochuudhaaf haala mijeessaa jiru kan jedhu waggootaaf odeeffamaa turan. Kun ammoo Ugaandaa sirna abbootii uumuuf jiru kan jedhu qeeqa kaaseera. Haa ta'u malee Museveni himannaa kanaan isaanirratti dhiyaate fudhatama dhabsiise. Jeneraaltichi garuu aangoo abbaasaa fudhachuudhaaf fedha akka qabu waggaa 2 dura miidiyaa biyyattii irratti ibsa godhee ture jechuudha.